Ashamaa kabajamtootaaf jaalatamtootaaf hordoftoota caffee miidiyaa kan taatanii fi akkasumas kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkam jirtuu harka fuunee kuni ibsa waliigalaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo ammaa kana irra jiru isiniif ibsinu ta'a. Akkam jirtan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa miseensonni keenya biyya keessaaf biyyaan alatti argamtan hundi keessan ashamaa irra deebi'uudhaan akkam jirtu nagaadhaa nagaa keenya rabbi nuuf haa mirkaneessu nageenya keenya rabbi nuuf haa eegu akkam jirtan. Egaa kanatti aansuudhaan akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa karaa hundaanuu kan socho'aa jiru ta'a. Kun jechaan tokkoffaa dhiyeessii midhaan dheedhii nyaataaf oolu kuduraaf muduraa dabalatee lukkuu dabalatee waan miseensi keenya fi akkasumas hawaasni magaalaa Finfinnee barbaadu hundasaa inni dhiyeessaa jira jechaadha. Tokko isa lammaffaan kaayyoo keenya ganama mana ittiin baane dhimma mana jireenyaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhimma mana jireenyaa miseensotaaf ijaaruu fi haala mijeessuuf ijaaruu dhiyeessuu jedha. Isa kana haala bareedaadhaan haala gaariidhaan yeroo ammaa kana Amerikaan General Supply Chain yeroo ammaa kana guyyaa gaafa 30 irraa kaasee kan karaa biyyaatti deebi'anii dhufanii fi akkasumas immoo torban kana keessa kan nu wajjin wal arganiif akkaawuntii baankii LSCdha banaa kan jiru ta'uu keenya isiniif beeksisa. Karaa hundaaniyyuu fundraisingii dhaabbatoolee adda addaa fundraisingii wajjin quba wal qabna. Dhaabbatoolee deeggarsa godhan argachaa jirra. Sababni isaa lafa qofa hoo fudhanne mootummaan numtu yooduu nuu kenne bulchiinsi numtu yooduu lafa qofa nuu kenne miseensi keenya baay'een isaa harka qalleeyyiidha. Iddoo fidee ijaaruu hin qabu. Kanaaf kan ta'u gabaarra oolchee faddaaltota adda addaatiif saaxilamee gurguratee akka walitti nu naqneef akka seenaa gurguruu fi nyaachuu nu jalaa hin taaneef duraan dursee faayinashaalii waan ittiin ijaarsisuu dandeenyu waan ittiin ijaarrachuu danda'u waldaan haala mijeeffachuun isaa dirqama ta'a jechaadha. Labsiidhuma keenya irrattis labsii hojii gamtaa ijaarama waldaalee hojii gamtaati irrattis kan jedhu waldaadhaan uummanni gargaarsa of gargaarsaa ijaarsa mana jireenyaa ijaarrachuu danda'a jedha. Labsii 985 muraa 2009 boqonnaa 39 jalatti akka lafa kaa'etti bifa saniitiin lafa kaa'a. Kanaaf labsiin kun haala danda'amaa ta'eetiin ijaaramni hawaasaa fi ijaaramni waldaalee martuu isaatiyyuu dhimma mana jireenyaatiin wal qabatee haala ittiin manni mariitii fi ministeeronni adda addaa kan ittiin ijaaraniitiin bifa kanarratti kan lafa kaa'udha. Kanaaf labsiin kun labsii uummanni Itoophiyaa ittiin ijaaramee labsiin kun labsii jiraattonni magaalaa Finfinnee ittiin ijaaramtee wal ijaaranii diinagdeetti galanidha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis waldaalee ijaarsa mana jireenyaatiif ijaaraman keessaa tokkodha. Sadarkaa federaalaatti waan ijaaramneef nus keenya qonnabtiin gubbaarraa irraa gadeedha malee dakanaa irraa olee waan hin taaneef nus qaamni ilaallatu wajjiniin wal ta'uudhaan miimmoo tanaan dura walii mallatteessineetiin dhaabbaticha wajjiniin walii galuudhaan karaa duraalaatiin waan nurraa eegamu hunda guuttachaa kan jirruu fi dhimma mana jireenyaatti irratti sirriitti hojjechaa kan jirruuf qaama ilaallatu wajjinis walii galtee keenya raawwatachaa kan deemnudha jechaadha. Dirqama dhimma mana jireenyaatti wal qabatee asirratti gadi baanee dhiitee bariitee haasa'uu oduun ta'in waan nurraa eegamu ga'ee nurraa eegamu akka saba tokkootti akka oromummaatti akka waldaa tokkootti akka ijaarama jaarmiyaalee dargaggeessa Oromoo fi oromummaatitti ofirraa ba'uu waan qabnu dirqama keenya ba'achaa karaa mootummaa deeggaruutiin sagaleedhanis maalinnis yaadanis adeemsanis ijaaramanis mootummaa bira dhaabbachuudhanis waan mootummaarraa eegamu hunda waan nu barbaachisu immoo gaafachuun ajandaa ijaarame qabannee deemuun socho'uun qaama ilaallatutti dhiyaachuun murteessaa fi barbaachisaadha. Kanaaf aga danda'amaa ta'een nutis waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gufuun adda addaa jiraaturree gufuu hundarraayyuu dabarree as geenye jirra. Yeroo ammaa kanatti mana nyaataa
lakkoofsa tokko Jammoo, lakkoofsa lama dirree masqalaatti irratti banuudhaan hojjechaa jirra. Irreecha dhufuuf immoo asuma asitti shamarran Araba keessattis argaman, biyya keessattis argaman, Iroopp irrattis kan argaman hunduu diinagdee keenya irratti xiyyeeffatee qaama kamiyyuu dargaggeessa kamiyyuu atasii dhuftee atachii dhuftee kaleessa achi turtee kaleessaas turtee utuu hin jedhin hundaa waldaalee adda addaa of jalatti qabachuudhaan waldaa hojii gamtaatiin warreen ijaaraman hunda of jalatti qabachuudhaan ijaaruudhaan akkuma keenyatti akka ijaaratan fakkeenyummaa ta'uudhaan dhimma mana jireenyaa qofa osoo hin ta'in dhimma jireenya walii galaa isaati irratti akka hojjetuu fi akka argatuuf harka wal qabannee kan deemnu ta'a jechaadha. Kunis eenyumtu keenyayyuu waldaan tokko hoo dhaabbatu hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi nageenya tokkummaadhaan ijaarratee harka wal qabatee rakkoo wal fakkaataa keessaa bahuu qabaa jedha. Kanaaf nus rakkoo wal fakkaataa keessaa bahuudhaaf kan ijaaramne jechaadha. Kanatti aansuudhaan yeroo ammaa kanatti bunni biyya keenya keessatti oomishamu karaa Oromiyaatti irraa gala. Garuu itti fayyadamummaa irratti sabni keenya, jaarmaan keenya, dargaggeewwan keenya itti fayyadamummaa irratti ammasii miti jechaadha. Itti hirmaachuutti rakkoo qabnaa jechaadha. Biirokiraasiin adda addaa jiraaturre biirokiraasii keessa darbinee yeroo ammaa kana laayisensii taanee fudhannee eeyyama fudhannee gabaa biyya keessatti irratti calqabnee jirra. Gabaa biyya alaa immoo ekspoortii irratti immoo ittaanna. Kana qofaa miti waan hundaanuu waan miseensi keenya barbaadu hundasaa dursee waan beeknuuf kara saniinis waan barbaachisaa ta'e irratti deemuun keenya dirqamaa. Warreen bakka bunni itti oomishamuu fi warreen eeyyama bunaa warri qabdan miseensonni keenya kam keessaniyyuu buna dhiyeessuu irratti gurguruu irratti warri eeyyama qabdan kam isaaniiyyuu warri buna harkaa qabdanii eeyyamas qabdan dhuftanii waldaa keenya wajjiniin waldaa keenya irratti eeyyama keessa fiddanii dhuftanii wajjin oomisha keessan dhiyeeffachuu hin dandeessu. Waliin taanee harka wal qabannee deemuu ni dandeenya. Ekspoortii irrattis immoo yeroo dhiyootti laayisensii taanee baafannee faayinishaalii keenyas faayinishaalii biyyattiitis hin fooyyessina. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waan jiru hundaa qabatee fuulduratti deemaa jira. Isinis akka nu hiriirtan, akka nu hordoftan, akka nu gargaartan waamicha keenyadha. Kanaaf yaada keenya akka fudhattanii nu waliin akka taatanii sirritti akka nu faana taataniif adaraa jechuu barbaanna. Namni tokko miidiyaa keenya keessatti yoo barreessitan kaayyoo ganamaa irraanfattan warri jettan jirtu. Akkasii miti dubbin. Akkas oduu hin ta'in kaayyoo keenya hojiidhaan mul'isna malee kaayyoo keenya jechaan yeroo marasaa hin ibsinu. Kanaaf obsaan aannan garumsaa dhugaa akkuma jedhamu obsaan callisaan hojii hojjechaa wal beeksisaa walitti himaa deemuun dirqama murteessaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een baay'een keessan akkuma nu gaafachaa turtan deebii kara kanaatiin jiru waan hunda irrattiyyuu dhimma isaa immoo lafas dabalatee an itti deemnu ta'a. Eeyyama miidiyaatiin wal qabatee miidiyaan keenya yeroo ammaa kanatti istiidiyoon keenyas wanni hundiyyuu qajeelee jira. Waan guuttachuu qabnu guuttannee akkuma miidiyaa kamittiyyuu gadi ba'uu ni dandeenya. Miidiyaan keenya malti purpose maarkeetingiidha malee miidiyaan keenya maarkeetingii qofa miti malti purposeedha waan ta'eef malti purpose irratti fayyadamna. Namni tokko waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa daldala malee hawaasummaa maaltu isa dhibee, waa'ee aadaa maaltu isa dhibee, waa'ee eenyummaa, waa'ee siyaasaa maaltu isa dhibee jedha. Wanni hunduu siyaasa keessatti jira. Siyaasa garee tokkootirraa bilisa taana malee siyaasa irraa bilisa ta'uu hin dandeenyu. Yaada araaraa, yaada tokkummaa, yaada jaalalaa dhiyeessuun mataa isaatiin siyaasa. Kanaaf tokkummaan saba keenyaa harka wal qabannee wal taanee yoo waliin deemuu dandeenya diina waloo keenyaa kuffisna waan ta'eef Oromoon waan sadi walirraa qabna. Tokkoffaan qabeenyi waliin qabnu Oromummaadha. Sirni waliin qabnu sirna Gadaati. Diinni waliin qabnu hiyyummaadha. Hiyyummaa irratti duuluun dirqama jechaadha. Kana immoo irratti qabsaa'uun yaada abshaalummaadhaan yaada gamna ta'e qabatuun itti deemuun dirqama murteessaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa karaa hundaanuu bifa gaariidhaan deemaa jira. Kana duubatti hin deebinu, hin shakkina, amanaa malee sodaatina itti deemna waan ta'eef hin raawwanna waan ta'eef harka wal qabannee ni injifanna waan ta'eef jabaadhaa. Mortuun diinni gadi yoo deemtu nuti garuu injifannoodhaan
gargaarsa waaqatiin fuulduratti deemna. Duubatti hin deebinu. Jabaadhaa cimaa nagaa ta'a. Horaa bulaa Leebanaa.